Yohaannis boqonnaa 14 mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira inni. Utuma hin jiru ta'e immoo isinitti ani hime dhaqeen iddoo isiniif qopheessan deebiin gara kootti ofitti isin fudhadha. Qoricha koo qoricha koo ti maqaan kee 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 qoricha koo ashina koo ti maqaan kee fayyina koo qoricha koo ti maqaan kee qoricha koo ti maqaan kee qoricha koo ti maqaan kee qoricha koo. Gonna get it,